YouTube jalqabuudhaaf namoota yaaddaniif akkanumallee YouTube jalqabuudhaaf har'a boru namoota jettaniif akkanumallee YouTube warroota jalqabdaniif akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo YouTube jalqabdanii warroonni qarshii irraa hojjechaa jirtaniif viidiyoon kun keessani daawwadhaa. Video kana keessatti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo seera YouTube haarawaa baasee fi akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo karaalee ittiin YouTube irraa qarshii argachuu dandeessan 6 isinitti agarsiisa. Egaa duraan dursee kan isinitti agarsiisu seera haarawaa YouTube'n baasee haarofni maal fakkaata kan jedhu wajjin ilaalla. Ergasii immoo karaalee ittiin YouTube'n nuuf kafalu, karaalee ittiin YouTube irraa kaffaltee argachuu dandeessan karaalee 6tu jira. Karaaleen 6 kunniin eenyudha? Akkamitti irraa fayyadamna kan jedhu video kana keessatti ni argattu. Egaa dhaggeeffattoota kan koo yeroo ammaa social meediaan damee galii tahee jira. Keessattuu kan akka TikTokidha, kan akka YouTubeidha, akkanumallee Facebookidhaan, Facebook page banachuudhaan, Instagram irratti illee dhaggeeffattoota kan koo Telegram irratti illee social meediaan kamiyyuu kan yeroo ittiin chaatiitti namoota waliin gootanii namoota wal janajjantan osoo hin taane akkanumallee yeroo ittiin video adda addaa ilaaltanii akkanumallee ittiin kolfattan, ittiin taphattan osoo hin taane bakka itti qarshii irraa argattanidha. Namoota beekaniif social meediaan yeroo ammaa kana damee galiiti. Damee galii irraa ittiin galfattanidha. Garuu namoonni baay'een bakka hin taane oolu. Keessattuu TikTok irratti. TikTok irra ni seenu, viidiyoo liivii irra ni seenu, ni taphatu, ni haasa'u, ni kolfuu, ni ba'u. Allaqa. Akkanumallee viidiyoo adda addaa ni daawwatu yeroo saniif isaan gammachiisuu danda'an, isaan taphachiisuu danda'a. Already wanti sun galii tokkoyyuu isaaniif hin argamsiisu. Garuu karaan anama isinitti agarsiisu kunniin kan TikTokii kanaan dura viidiyoo isiniif hojjedhee jira, viidiyoo san ilaalaadha. Description jala isiniif kara linkii isaa. Kan YouTube immoo dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo har'aa keessatti ni ilaalla. YouTube karaalee 6 kaffaltii isiniif kafala. Karaaleen 6 kunniin eenyu kan jedhu beekuun murteessaadha. YouTube hojjechuu qofa osoo hin taane damee kamiin nu kafala, damee kam keessatti immoo ramadamna, eessarraa eessatti hojjenna kan jedhu beekuun murteessaadha. YouTube hojjechuun qofti gahaa miti. YouTube hojjechuudhaaf karaa ittiin qarshii irraa argattu beekuutu murteessaadha. Warroota immoo YouTube jalqabuudhaaf qophii irra jirtaniif YouTube jalqabuu keessaniin duratti YouTube'n seerri isaa maalidha kan jedhu beekuun murteessaadha. Ergasiidhaa gara YouTube create gochuutti akkanumallee YouTube hojjechuutti ergasii immoo YouTube irraa qarshii argachuutti seentanii jechuudha. Steppiidhaan isinitti agarsiisa. Nageenya isin dhageenye. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raabbi. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haa dhaqqabachaa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanatti dhuftan YouTube channel kun YouTube barnootaati. Kan irraa teknoolojii irraa baratan, kan irraa galii adda addaa ittiin argattan, karaa barnoota adda addaa ittiin baratan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamadha. Video kana immoo namoota baay'ee ni fayyada, ni tajaajila waan ta'eef share gochuudhaan jalqaba. Video kana like godhaa. Amma gara barnoota keenya kanarraatti ceena. Video kana keessatti karaalee YouTube'n ittiin nu kafalu 6 ni ilaalla. Duraan dursinee immoo dhaggeeffattoota kan koo seera YouTube haarawaa ni ilaalla. Yeroo ani YouTube eegalutti dhaggeeffattoota kan koo YouTube channel kan koo irraa galii ni argadha ji'a 6 jechuudha. Yeroo an jalqabutti settingiiwwan baay'een ni jiru. Akkanumallee dorgommiin baay'een ni jiru. Settingii baay'een sirreessitan wayitu hin jiru. Garuu YouTube mataa keessanii ni barattanii ergasii immoo gara monetization ni seentu. Video muraasa erga hojjettanii gara monetization ni seentu. Ergasii immoo qarshii irraa argattu. Amma immoo dhaggeeffattoota kan koo dorgommiidha. Seerri YouTube illee bal'aa ta'eera. Akkanumallee namoonni YouTube hojjetanillee bal'atanii jiru. So yeroo ammaa kana keessatti seera YouTube beekuun murteessaadha jechuudha. Seerri YouTube'n anamma isinitti agarsiisuudhaaf deemu isa haarawaa inni baaseedha. Seerri YouTube kanaan dura ture dhaggeeffattoota kan koo yeroo nu jalqabnutti jechuudha subscriber 1000 fi akkanumallee watch hour yookaan viidiyoo nu hojjenne kan namoonni ilaalan gara sa'aatiitti silleetii sa'aatiitti yeroo seenu watch hour 4000 yoo arganne monetization taanaa turre. Amma immoo seera kana yeroo irraa yerootti fooyya'ee subscriber qara kanaan dura 1000 ture amma 500tti deebi'ee jira. Akkanumallee watch hour yookaan sa'aatiin viidiyoo keenya irratti daawwatame kan 4000 ture amma immoo 3000tti deebi'ee jira. Isa kana beekuun murteessaadha. Monetizationidhaaf inni kun baay'ee nama gammachiisa. Seera baay'ee nama gammachiisu waan ta'eef. Inni biraa immoo karaa lammaffaadhaa dhaggeeffattoota koo seera kana irratti kan ilaalu short video monetization kan jedhamu jira. Short videodhaan illee channel keessan monetization gochuu ni dandeessan. Short videoon baay'een keessan ni beektanii, warroonni TikTok hojjetan keessattuu ni beektanii, viidiyoo daqiiqaa tokko gadi hojjechuudhaan. Viidiyoon sun kan nama gammachiisu, kan nama taphachiisu, kan nama kolfachiisu, akkanumallee kan barnoota baay'ee qabuuf ta'uu danda'a. So viidiyoo akkasii hojjechuudhaan short viidiyoo gallakiftanii YouTube keessan irratti ergasii immoo short viidiyoon sun guyyoota 90 keessatti namoota miliyoona 3 yoo kan daawwatamu ta'e akkanumallee guyyaa 90 keessatti viidiyoo 3 yoo kan lakkiftan ta'e YouTube channel keessan irratti viidiyoo 3 yoo kan gallakiiftan ta'e short viidiyoo saniin monetization taatanii qarshii YouTube irraa hojjechuu ni dandeessan. Karaalee lamaan kanaan YouTube keessan irratti monetization taatanii qarshii hojjechuu ni dandeessan. Monetization jechuun bakka itti dhaggeeffattoota koo YouTube irraa qarshii argachuudhaaf
foormii itti guuttaniidha. Foormii san guuttanii already erga fixxanii booda wanni isin viidiyoo keessan irratti hojjettan, wanti isin YouTube keessan irratti hojjettan hundi galiin kan galu karaa eessaa ta'a jechuudha? Gara baankii keessanitti ta'a jechuudha. So baay'ee tokko salphaadha. Steppii kanneen lamaanitti fayyadamtanii warroonni YouTube hojjechuudha yaalii irrattan yookaan immoo yaaddanii jirtan. Akkasumallee YouTube bantanii immoo seera isaa hin beekne wantoota kanneen guutuun murteessaadha. Namni tokko YouTube banatee YouTube chaanaalii akkaataa ittiin create gootan kanaan dura viidiyoon hojjedhe jira, viidiyoo san ilaalaa. Warroonni immoo YouTube chaanaalii keessan create gootanii qabdan immoo seera kanneen yoo guuttan gara qarshii hojjechuu, qarshii irraa argachuu, chaanaala keessan irraa qarshii hojjechuutti ni ceetu. Seerri kunis subscriber 500 fi wachaawari 1000 kan kanaan dura subscriber 1000 fi wachaawari 1000 ture, amma immoo subscriber 500 fi wachaawari 3000 tti deebi'ee jira. Kun baay'ee nama gammachiisa. Inni biroo immoo short video monetization kan jennu yookaan immoo viidiyoo gabaabaadhaan monetization ta'uu jechuudha. Viidiyoo gabaabaan kunis viidiyoo 3 guyyoota 90 keessatti gallakiftanii ergasii immoo viidiyoo 3 kanarraa ta'uu danda'a. Viidiyoo baay'ee gallakiisuu dandeessan sun mirga keessan. Garuu viidiyoo 3 gad ta'uu hin danda'u monetization ta'uudhaaf. Ergasii immoo viidiyoowwan kunniin waliigalatti namoota miliyoona 3 yoo kan daawwataman ta'e monetization ta'uu ni dandeessan. Isa jalqaba seera YouTube kana fakkaata. Seerri YouTube dhaggeeffatan koo yeroo ammaa kana bal'atee jira. Settingiiwwan sirreeffachuu qabdan, wantoonni isin sirreeffachuu qabdan. Kanaan dura viidiyoo bal'aa hojjedhee jira. Dhaggeeffatan koo asirratti wanta tokko isiniif himuu barbaada. Membership ni uumna YouTube channel keenya keessatti miseensa jechuudha. Warroonni miseensa YouTube channel kanaa ta'uu barbaadan, warroota keessattuu YouTube irraa qarshii hojjechuu barbaadan, warroonni TikTok irraa qarshii hojjechuu barbaadan, viidiyoowwan kanarratti hojjetaman jiranii, viidiyoo san erga membership YouTube channel keessanii taatanii booda akkaataa ittiin YouTube irraa qarshii hojjettan guutumaan guututti YouTube banachuu irraa kaasee hanga qarshiin harka keessan gahutti viidiyoowwan hojjetaman jiranii, ergasii immoo achirraa barachuudhaan YouTube channel mataa keessanii banachuu ni dandeessan. Inni har'a isinitti agarsiise seera YouTube haarawaa amma sirraa'eedha, itti fayyadamaadha. Inni lammaffaa immoo dhaggeeffattoota kan isinitti agarsiisu karaalee ittiin YouTube irraa qarshii argachuu dandeessan 6 isinitti agarsiisa. Karaa kanneen 6 itti fayyadamuudhaan YouTube keessan irraa qarshii argachuu dandeessan. Namoonni baay'een karaalee kanneen waan hin beekneef qofa galiin isaanii baay'ee muraasa ta'a. Doolaara muraasa ta'a. Kanas bal'ifachuudhaan doolaara baay'ee argachuu dandeessan. 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 argachuu dandeessan. Hojii keessan irratti kan murtaa'edha. Hojiin kun hojii kiyyattanii hojjettan qarshii gaarii irraa argachuu dandeessan, miliyoonar ta'uu ni dandeessan. Kanaaf akka fakkeenyaatti Itoophiyaa keessatti YouTuberoota muraasa isiniif kaasuu ni danda'a. Fakkeenyaaf Nico Maayikii baay'een keessan ni beektanii, yeroo baay'ee dhaggeeffattoota kan koo Itoophiyaa keessatti beekamaadha, qarshii baay'ee argata. Akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo isheetuu mallasaallee ni beektanii, komeediidha. Komeediidhaan ni hojjeta. Akkanumallee YouTube channel mataa ofii qaba. YouTube channel isaanirraa immoo qarshii baay'ee argata. Baay'eetu jira dhaggeeffattoota kan koo. Kanaaf isinis akka namoota kanneen wanti hin taaneef tokkollee hin jiru. Karaalee 6 kana tokkoon isinitti agarsiisa. Tokkoffaa, karaan tokkoffaan dhaggeeffattoota kan koo YouTube irraa qarshii ittiin argannu YouTube Ads and Premium kan jedhamutu jira. YouTube channel keessan irratti viidiyoo gallakifna, monetization erga taanee booda viidiyoo gallakifne sana irratti beeksifni akka irratti adeemu ni goona. YouTubein beeksisa itti nuuf lakkisa. Ergasii immoo YouTube sana irratti beeksifni sun waan deemeef qofa YouTube irraa qarshii ni arganna. Kanas kaampaaniiwwan adda addaa, warshaaleen adda addaa YouTube irraa waliigaltee qaba waan ta'eef beeksifni akka YouTube viidiyoo nu gallakifne irratti adeemu ni godhanii gidduu irratti, jalqaba irratti, dhuma irratti ta'uu danda'a. Ergasii immoo beeksisa sanarraa YouTubein qarshii ni argata. Nuuf kafala parsantii muraasa immoo ofii fudhata. Inni kun karaa tokkoffaadha jechuudha. Beeksisa viidiyoo nu gallakifne irratti gallakisuudhaan karaa ittiin argannu. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota kan koo achuma irratti jechuudha. YouTube Premium kan jedhamu jira. Yeroo muraasa keessatti kan dhufedha. Keessattuu warroonni biyya alaa keessatti argamtan. Biyya keenya keessatti already YouTube irratti beeksifni VPN yoo itti fayyadamne malee hin deemu. Sababni isaas YouTubein waliigaltee biyya keenya, kaampaaniiwwan biyya keenya kan beeksisa adda addaa beeksifatan wajjin waliigaltee hin qabu. Biyyoota alaa keessatti namoonni argamtan garuu karaa YouTube Premium kanatti warroonni fayyadaman jiran. Kana jechuun beeksifni YouTube kan koo irratti yeroo isin YouTube daawwattan biyya Awurooppaa keessatti namni argamu tokko viidiyoo yeroo daawwatu YouTube isaa irratti jechuudha. Duraan dursee beeksisatti itti dhufa. Gidduu irratti ta'uu danda'a, dhuma irratti ta'uu danda'a, jalqaba irratti ta'uu danda'a. Ergasii immoo beeksifni kun gara kan kootti akka hin dhufne yoo kan barbaadu ta'e YouTube Premium kanatti fayyadama. Ji'aan doolaara already doolaara 10 na fakkaata. Doolaara kana ni kafaltanii ergasii immoo YouTube Premium kanatti ni fayyadamu jechuudha. Namoonni akka beeksifni YouTube irratti gonkumayyuu hin adeemne barbaadan jechuudha. Kaffaltii YouTubeidhaaf ni kafalan, waliigaltee ni uuman. Ergasii immoo beeksifni gonkumayyuu YouTube yeroo daawwatan hin adeemamu. Garuu YouTube Premium kanarratti isaan kaffaltii ni kafalu. Fakkeenyaaf YouTube kan koo irratti YouTube yeroo an daawwadhu jechuudha viidiyoowwan adda addaa beeksifni akka hin adeemne yoo kan barbaadu ta'e YouTubeidhaan waliigaltee uume ji'atti doolaara 10 ni kafala.
Ergasii immoo beeksifni kamiyyuu YouTube kan koorratti yeroo daawwadhu video kamiyyuu yeroo daawwadhu jechuudha beeksifni adeemsifamu hin jiru. Sababni isaas kaffaltii kaffalee fi jira jechuudha YouTube'dhaaf. Ergasii immoo karaa kanaan nullee qarshiin arganna. Kaffaltiin kun kan kaffalameef nu video upload yeroo goonutti beeksisatu irra galakkifama. Beeksifni kun immoo namoonni barbaadan jechuudha akka irratti hin adeemsifamne. YouTube kan koorratti akka gad lakkifamne waan jedhanii YouTube'dhaaf kaffalaniif parsantii muraasa nuufis ni kaffala. Ergasii immoo kaan ofiif hambifata jechuudha. Karaan tokkoffaan isa kanaadha. YouTube Ads and Premium kan jedhamu kanaadha jechuudha. Karaa lammaffaa yeroo dhiyoo keessatti kan eegaledha. Short video ads kan jedhamudha. Short video irratti beeksifni ni adeemsifama. Ergasii immoo kaffaltii karaa ittiin argannudha jechuudha. Short video daqiiqaa tokko gadi kan ta'e short video kan jedhu daqiiqaa tokko gadi kan ta'e karaa ittiin akkaataa ittiin short video create itti gootan akkaataa video upload itti gootan kanan dura isin barsiisee jira. Guutumaan guututti waa'ee YouTube wal qabate video bal'aa hojjedheera. Video san salphumatti YouTube channel kan irraan argatan. Yeroo gabaabaa kana keessatti kan eegale short video ads yookaan short video monetization kan jedhamu ni jira. Short video dhaan monetization ni taatanii ergasii immoo short video sana irratti illee beeksifni ni adeemsifama achirraa kaffaltii ni argatanii jechuudha. Kunis parsantii muraasa YouTube'dhaaf parsantii muraasni isiniif ni kaffalamaa jechuudha. Karaan lammaffaadha isa kana. Sadaffaan immoo membership kan jedhudha. Karaan kun karaa galii baay'ee ittiin argatan keessaa isa tokkodha. Membership jechuun miseensa godhachuu jechuudha. YouTube channelin keessan cimaa yoo ta'e, YouTube channelii keessan namoonni baay'een ni hordofu yoo ta'e, miseensa ni godhatan. Fakkeenyaaf waa'ee teekinooloojii bal'inaan ni barsiisa. Keessattuu waa'ee YouTube bal'inaan detail ni barsiisa. Kanaafiyyuu namoota miseensa godhachuu yoo kan barbaadu ta'e, kana yeroo dhiyoo keessatti ni eegalla. Warroota YouTube hojjechuudhaaf qophii irra jirtaniif keessattuu comment irratti yaada keessan naaf barreessaa. Membership ni uumna. Ergasii immoo namoonni kunniin karaa YouTube banachuu irraa kaasee hanga qarshiin harka isaanii gahutti step jiru video ni galakkisan. Eessarratti YouTube membership kan jedhamu jira. YouTube isaanii irratti kan sirreeffatan kan create godhan. Ergasii immoo namoota miseensa godhan gara YouTube isaanii kanarratti jechuudha. Membership kana godhatan miseensa godhatanii miseensi kun immoo gara abbaa YouTube channel create godheessanitti yeroo seenu $5 murteessuu danda'a abbaan, $2 gochuu danda'a, tokkollee gochuu danda'a mirga isaati. Fakkeenyaaf membership nama 1,000 yoo kan qabaatan ta'e $2 yoo kan murteessan ta'e namni tokko gara membership yeroo seenu $2 akka kafalu yoo kan gootan ta'e miseensa keessan akka ta'uuf jechuudha. Meeqa argattan jechuudha? Nama 1,000 yoo ta'e nama 2,000 argattan jechuudha. $2,000 argattan taanaan immoo $2,000 gara Itoophiyaatti yeroo hiiktan qarshii baay'eedha. Qarshii 100,000 naannoo san dhufa. Doolarii takkaatiin qarshii 50 baay'ee isaatti argadhaa ni argattu waan ta'eef. So membershipin karaa qarshii ittiin argattan keessaa tokkodha. Kana jechuun karaa biraatiin fudhachuu dandeessanii warroonni biyyoota addunyaa bal'aa keessatti argamtan fakkeenyaaf kan akka Amazon jira baay'eetu jira jechuudha. Namoota membership godhanu kafalanii gara isaaniitti akka seenan ni godhanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan namoonni isaan daawwatan kun yookaan membership isaanii ta'an kun isaaniif kaffaltii ni kafalu jechuudha. Karaan kun karaa murteessaadha. Itti fayyadama. Inni afuraffaa immoo super chat fi super thanks kan jedhamutu jira. Super chat jechuun namoonni video keessan yeroo daawwatan yookaan gammachiisu ta'e yookaan jaalatan ta'e dhaggeeffattoota kan super thanks yookaan super chat kennuufi. Video san daawwataa jiranii video sun isaan gammachiise ta'e giftii ni kennuufi jechuudha. Akka tippitti ni kennuuf. Akkasumallee live irra yeroo seenan jechuudha. Super chat illee kennuufi danda'an, super thanks illee kennuufi danda'an. Kun namoonni karaa ittiin giftii adda addaa ittiin isiniif kennanidha. Kun baay'ee murteessaadha. Oon akkaataa ittiin godhatan settingii kana isinitti agarsiisee jira. So karaan ittiin argatan keessaa immoo inni afuraffaan super chat fi super thanksidha. Shanaffaa fi isa yeroo dhiyoo keessatti dhufedha inni kun. Shopping, YouTube shopping kan jedhudha. YouTube irratti dhaggeeffattoota kan koo beeksisa adda addaa t-shirtii kana fakkeenyaaf t-shirtiin kun asirratti loogoo adda addaa wantoota adda addaa hojjechuudhaan t-shirtii ta'uu danda'a wantoota adda addaa biraandii meeshaa biraandii ta'e kan adda addaa YouTubein ofii isaatii kan gallakkise jira. So settingii on godhatanii ergasii immoo t-shirtii kana irratti dhaggeeffattoota dizaayinii adda addaa gochuudhaan barreeffama adda addaa irra barreessuudhaan dizaayinii adda addaa irra barreessuudhaan ergasii immoo t-shirtii kana ni beeksiftan. Ergasii immoo ni bitu fakkeenyaaf t-shirtiin kun $10 yoo kan ta'u ta'e isin $15 gootan. $5 keessan $10 immoo kan qarshiin ittiin gurguramedha jechuudha t-shirtiin kun. Kun kan hojjetu dhaggeeffattoota kan YouTube keessan irratti settingii sirreeffatan ergasii immoo YouTube shoppii kana erga sirreeffatanii booda wantoota t-shirtii ta'uu danda'a wantoota adda addaa beeksisuudhaan haala kanaan argachuu dandeessan. Karaa murteessaadha. YouTube shoppingidha. Karaan an jaaladheedha. Ja'affaa immoo brand connect kan jedhamudha. Brand connect jechuun dhaggeeffattoota kan koo baay'een keessan akkuma beektan YouTube keenya irratti yeroo video gallakkifnu gidduu irratti dhuma irratti jalqaba irratti ta'uu danda'a beeksifni ni adeemsifama. Beeksifni kun immoo kaampaaniiwwan adda addaatu YouTube'dhaan walii galee video keenya irra gallakkisa. Nu immoo subscriber baay'ee qabna yoo ta'e namoonni baay'een nu hordofan yoo ta'e kaampaaniiwwan adda addaa wajjin wal qunnamsiisa YouTube'n jechuudha. Isa kanaan jechuudha brand connect kana wal qunnamna.
kaampaanii sanii wal quunnamnaa direct. Ergasii immoo waa'ee kaampaanii sanii daqiiqaa takkaaf ta'uu danda'a, sekendii 30 ta'uu danda'a, waa'ee kaampaanii sanii qofa viidiyoo ni hojjenna yeroo jalqabnu jechuudha. Ergasii immoo biraandi koneektii kanaan eenyu nuuf kafala jechuudha, kaampaanii sun nuuf kafaltii nuuf kafala jechuudha. Kana jechuun kaampaanii sanii waliigaltee ni uumna. Ergasii immoo erga waliigaltee uumne kaampaanii saniif sekendii 10 viidiyoo ta'uu danda'a, bakka isaanitti argaman deemnee viidiyoo san ni waraabna, waa'ee isaan hojjetan maal akka hojjetan meeshaalee isaanii ni beeksifna viidiyoo irratti, viidiyoo gabaabaa hojjenne jechuudha. Ergasii immoo karaa yuutuubiitiin kaampaanii sun direct nuuf kafalaa jechuudha. Karaan kun karaa murteessaadha. Karaa baay'ee cimaa waan ta'eef. So namoonni subscriber bal'aa qabdan, keessattuu subscriber cimaa qabdan karaa kanatti illee fayyadamuu dandeessan. Inni kun kan kaampaanii isin waliigaltee uumtanidha. Kan kanaan dura yuutuubiidhaan waliigaltee uumee kaampaaniin ergasii immoo beeksisa isaanii gara viidiyoo keenyaatti gallakkisa. Inni kun immoo direct kaampaanii sanii wal quunnamnee waa'ee kaampaanii sanii viidiyoo muraasa ni hojjenna. Sekendii 5 ta'uu danda'a, 10 ta'uu danda'a, daqiiqaa 1 ta'uu danda'a. Waa'ee kaampaanii sanii ni beeksifna. Ergasii immoo kaampaanii sun kaffaltii nuuf kafala. Isa baay'ee jaaladheera. Kanaafuu itti fayyadama. Dhaggeeffatu kan koo viidiyoo kana keessatti seera yuutuubii haarawaa fi akkanumallee karaalee ittiin yuutuubii irraa qarshii argachuu dandeessan ja'a isinitti agarsiisee jira. Akka irraa barattan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni yuutuub chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadhaa. Yeroo itti aanu immoo karaalee ittiin Instagram irratti qarshii hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisa. Instagram illee dhaggeeffatu kan koo akkuma yuutuubii akkuma tiiktookii jechuudha karaa kaffaltii ittiin argatanidha. Akkamitti Instagram irratti qarshii hojjechuu akka dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa barattan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Horaa bulaa.